Beekumsi dhugaa miti. Dhugaa fakkaata malee beekumsi dhugaa miti. Wanti har'a beeknu tarii boru kan biraati. Beekumsi qabna jennu kuufama odeeffannooti. Odeeffannoon nuti amannu akka hurrii samiiti. Boonaa fi guddin isaa hanga dhugaan dhufutti tuulamee gaara fakkaatus akka hoomacha galaanaati. Kanaafuu beekumsaan hin boonin, hoomacha hin qabatin, hurrii hin hammaanin, osoo beekaa of seetu wallaalteen salphatin, hanga dhugaan mirkaneessitu odeeffannoon amanin. Eebila 27 2021 Adaamaa.